wareegama gara naannoo 98 ol darbee jira. Namoota qotee bulaan qofti gara naannoo 100 kan lubbuun isaanii ba'e. Lammiileen Itoophiyaa baqattummaan waggoota dheeraadhaaf Sudaan kaampii adda addaa keessa jiran rakkoo hamaadhaaf saaxilamuu himu. Gargaarsa hin qabnu, laacha hin qabnu, haasaan keenya fudhatama hin qabu gaafa iyyatannu. Wallaahi nu gara waggaa 30 iyyuu tureera. Oduuf odeeffannoo biroos qabna amma xumuraatti nu hordofaa. Godina addaa saba Oromoo aanaa Jiillee Dhummuugaatti walitti bu'insa guyyoota muraasa dura humna addaa naannichaa fi jiraattota gidduutti dhalateen namoonni 100tti dhiyaatan ajjeefamuun namoonni 80,000tti dhiyaatan qe'ee isaaniirraa buqqa'uu waajjirri kominikeeshinii aanichaa beekse. Miidhaa qaqqabee fi haala nageenya aanichaa sadarkaa irra jiru itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Umar Aliyyii gaafanneerra. Walitti bu'insi kun guyyoota gaafa 13 irraa jalqabeeti. Ergaa guyyaa sanarraa kaafame egaa uummanni lubbuudhaan wareegame gara naannoo 98 ol darbee jira. Namoota qotee bulaan qofti gara naannoo 100 kan lubbuun isaanii ba'e. Aanaa Jiillee Dhummuugaa qofa keessatti jechaadha? Jiillee Dhummuugaa qofaa fi bulchiinsi magaalaa keessatti dabalatee jechaadha. Gara naannoo 100 kan lubbuun isaanii darbe. Namootni 155 madaa'anii jiran. Madoo gurguddaa kan rasaasni garaa isaanii kee sammuu isaanii kee karaa adda addaatiin jiruun dabalatee kan madaa'anii kan jiranidha. Gaata'ii kana keessatti wantootni suukanneessan seenaa keessattis hammana duraas kan seenaadhaan beennu amma immoo gochaan kan nu agarsiisaa turan daa'ima umrii waggaa 5 gadi ta'anii guyyaa 30 hanga jaarsa waggaa 80dha. Kana keessatti wareegamanii jiranii. Eenyutu lubbuu namaa? Humna addaatiif uummata faannoo jee uummata immoo gara isaaniitiin itti dabalamu uummata qotee bulaa isaanii dabalateeti. Namoota gamtaanii kan isaan keessa ajjeefaman beektu? Isaan keessa hagas mara lakkoofsaaniitiin illee beekuu dhabu. Kan aanaa kana keessatti awwaalamanii jiraatanii humna poolisaa federaala poolisiitii fi humna raayyaa biyyaatiin kan awwaalamanii jiraatanii lakkoofsa isaanii hagas illee beekuu dhabu ni jiranii. Manneen danuun akka gubatan dhageenya. Manneen hagamtaantu gubatee qabeenya akkamiitu badee? Aanaa keenya wal qabatee gandi 4 guutuutti gubatee jira. Ganda Wasan Qurqur, ganda Isgiyyee, ganda Arbawaayyuutii fi gandi bulchiinsa magaalaa jala kan jiru Jaarraawaa kan jedhamu gandoonni kun guutuun aframnanuu gubatanii jira. Gandootni baadiyyaa 3 fi kan bulchiinsa magaalaa 1 Jaarraawaa kan jedhamu. Gandoota kana keessatti manneen barnootaa gubatanii jiranii kana masjiida 3 olii kan guban jiranii manneen barnootaa buufataalee FTC gandallee kan ni gubanii jiranii qabeenya wal qabatee gandoonni kunneen yoo xiqqaatte gara namni naannoo 80,000tti kan siqu namni buqqa'ee jira. Garamitti baqatan? Gara gadi baqatan gara gandootni gama daandii gadi jiran jiru miti. Garasitti baqataniiti muka jala haati deessuun baay'ee rakkatanii kan ala muka jalatti kan ta'anii jiranii. Amma sadarkaa maalirra jira? Wanti humni addaadhaa seenee dhukkubaatni fuulleetti hin jiru. Garuu waan baay'ee nama ajaa'ibu nageenya kana barbaadatu jecha humna raayyaa isaati wajjin osoo hojjetaa jirru ganda 2 fi goodii tokko isaantu keessa ta'a. Ammaas ittiin dhiifamne qabeenya deebisanii ijaaruuf baajata naannootti illee dabalatee uummata asiitiin deeggarsa alaa argamuun fi baajata aanaatiin fi hirmaannaa uummata aanaa kanaatiin dabalatee gandootni ijaaraman kan Arbawaayyuutii fi Wasan Qurqur deebisaniiti kan guban. Raayyaan ittisa biyyaa maal hojjeta? Humnoonni federaalaa naannoo sana jiran namoota akkanatti ajjeesan. Federaal poolisiin hin dandeenye adda dhawuu gaafa duraadhaan. Nuyi waliin taanee rasaasa walakkaa seennee walakkaa dhaabbadhaa jaamaa ture. Kan hunda kee darbameeti kan qotee bulaa qulqulluudhaan fuulleetti meeshaa gurguddaa bireenii fi matarayyaa gurguddaadhaan kan rukutaa turan. Dhimma kana irratti naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa fi qaama nageenyaa naannichaa irraa deebiin arganne. Ministeera muummee Abiy Ahmad har'a Kaartumitti dursaa mana maree ce'umsaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan wajjiniin mari'atan. Biyyoonni lameen dhimma hidha haaromsaa fi daangaan wal qabatee wal dhibdee keessa turan. Mariin isaanii kun rakkoo biyyoota lameen gidduutti dhiyeenya mul'ataa turanii fura. Hamza Hussein gabaasa dabalataa qaba. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad biyya ollaa Itoophiyaa fi daangaa irratti wal dhabaa turan Sudaan daawwataniiru. Sudaanii fi Itoophiyaan biyyoota daangaa dheeraa waliin qooddatan yoo ta'an walitti dhufeenyi isaaniis kan bara dheeraati. Biyyoonni lameen dhimmoota ittiin walitti hidhaman keessaa tokko dhimma hidha haaromsaati. Dhimma kana irratti takkaa waltumsaa yeroo garii ammoo wal qoccolaa yoo naga'aniiru.
Yeroo dhiyoowaas ammoo lafa daangaarra jirtu Alfashaagaan wal qabate biyyoota lameen gidduu dhibdeen ture ajandaa miidiyaa idil-addunyaa ture. Hariiroo takka laamsha'aa takka fooyya'u kana gidduutti Kaartuum ka daawwatan Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad Pireezidaantii mana maree ce'umsaa Rippaabilika Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniitiin simatamaniiru. Daawwannaa hojii guyyaa tokko kanaan dureewwan biyyoota lameenii dhimmoota garaagaraa irratti waliin mari'ataniiru. Akka ibsa waajjira Ministeera Muummee Itoophiyaatti Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad marii siyaasaa Sudaan geggeessaa jirtu keessatti Itoophiyaan cinaa dhaabbachuun tumsaa jiraachuu dubbataniiru. Sudaan qaama kamuu osoo of gidduu hin seensisin hubannaa fi ogummaadhaan ce'umsa hoogganaa jirtu dinqisiifataniiru Ministeerri Muummee Abiyyi. Sababa atakaaroo dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaan laga Abbaayee irratti ijaaraa jirtuu fi daangaa irratti dhibdee jiruun walqabate hariiroon biyyoota lameenii shakkii keessa galee ture daawwannaa kanaan dandamachuu akka danda'u abdatama. Wayita Itoophiyaan waraana kaaba biyyattiin ko'oommataa turtetti lafti karaa lixaa Alfashaagaan warra Sudaaniin irraa fudhatamtee turuun miidiyaaleedhaan gabaafamaa ture. Alfashaagaan lafa qonnaa mijataa ta'ee fi duraan lammiileen Itoophiyaa irra qotachaa turan yoo ta'u, waggaa 2 dura loltoonni Sudaan of harka galfatan jechuun mootummaan Itoophiyaa komata. Daangaa sana loltoonni erga to'atanii booda muddamni akka malee dabaleera. Waraana kaaba biyyattiin muddamtee ka turte Itoophiyaan dhimma rakkoo daangaa wal qabatee Sudaan waliin jiru marii karaa nagaan furuuf irra deddeebiin waamicha dhiyeessaa turte. Gaaffiin kun gama mootummaa Itoophiyaan deddeebi'ee dhiyaatus Sudaan garuu gama isheetiin iddoon kun qaama bulchiinsa ishee akka ta'ee fi akka gadi hin dhiisne cimsitee hubachiisteetti. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad adoolessa darbes Pireezidaantii mana maree ce'umsaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan waliin Naayiroobii Keeniyaatti wal arganii turan. Gama biraan lammiileen Itoophiyaa baqattummaan waggoota dheeraadhaaf Sudaan kaampii adda addaa keessa jiran rakkoo hamaaf saaxilamuu himan. Zalaalam Taaddasaatu haala keessa jiran gaafate. Ani maqaan koo Milkeessaa Muummeen jedhama. Mooraa UNHCR mooraa Algadaariif jedhatti argamudha. Rakkooleen keenya amma nuyi mooraa UNHCR kanaan amma mooraa sadaffaa keessa jira nuyi. Mooraa jalqaba mooraa Aldamaazin turre. Mooraa Aldamaazin sanarraa nu fuudhanii mooraa Sinnaar bakka jedhamu nu fidanii achirraas nu fuudhanii immoo mooraa Garguur bakka jedhamu nu fidan. Rakkoon keessanii yoo achi dhattanii furmaata argattu ji'a 3 gidduutti furmaati biyya sadaffaa isin godhamaa nyaati keessan dhugaatiin keessanii barumsi ijoollee keessanii achitti isin argamaa nun jedhanii addana nu fidan. Amma mooraa Garguur kana kun amma waggaa 10 deemnaa waggaa 10 kana keessatti furmaata tokko malee UNHCR bira gargaarsa tokko argataa hin jirru. Yoo nu hidhannee rakkoo keenya himannu rakkoon keessan kunii madaala hin kaasu nun jedhu. Biyyi keessan dimokiraasiidha, mootummaan keessan Oromoodha nun jedhu. Hagam turteeti achi? Mooraa kana keessa manu waggaa 10 deemna. Yoomiyaa waan jedhamutu jira. Yoomiyaa deemnee hojjennaa lafa sa'aatii 2 walakkaa miillaan deemnee yoomiyaa hojjennaa. Amma immoo yoomiyaan sun iyyuu hin jiru. Mooraa kana keessaa deemnee magaalaalee adda addaa keessa deemnee hojjechuu fi waraqaa eeyyamaa nuuf hin kennamu. Waraqaa isaan nuuf kennanii jiran kunii mooraa keessaa akka hin baane jedhee irratti barraa'ee jira. Mooraa keessaa lafa sa'aatii 2 lafa sa'aatii 3 makiinaan deemtee nan hojjedha jetteennaan mootummaadhaan qabamtee mana hidhaatti darbatamta. Deebisiin barbaaddan maalamma? Biyyatti deebi'uu moo? Nu amma nu furmaatuma tokko barbaanna. Amma haasaan keenya amma nu dhaga'amaa hin jiru. Jechi nu hidhannee yoo inni biratti himannu nuyi madaalan kaasu nun jedhu. Amma nu furmaata dhuma akka itti baanee hojjennus waan nyaannu hin qabnu waan dhunnu hin qabnu manni yaalaa hin jiru. Gara biyyaatti deebi'uu barbaaddu moo biyya sadaffaadha gaaffiin keessan inni guddaan? Amma akka nama tokkoottan amma baay'ee rakkoo guddaa keessan jira. Ergan deebii tokko dhabee mooraa keessa waggaa 10 taa'ee. Kanaafuu inni mootummaa achi wajjinis yoo walii galtee kara biyyaatti nu gashitees hin barbaannu. Kalaas amma nuyi baay'ee rakkoo guddaa keessa jira. Amma akka furmaata biyya sadaffaa isinii goona jedhaniiti kan addannu fidan. Furmaata biyya sadaffaas argachaa hin jirru. Tajaajila adda addaa argachaa hin jiru. Manni yaalaas hin jiru. Namni tokko dhukkubina mana yaalaa kana waan si kennamu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu UN fi mootummaa walii galee furmaata tokko akka isaan nu godhan barbaanna nuyi. Maqaan koo Zaaraa Tarfaan jedhama. Rakkoon keenya iyyata yoo nu iyyanne nuun ilaale ilaalcha nuun godhanii akka nama mana hidhaatti jiru asumatti hidhamnee teenya. Mooraa keessaa bahuu hin dandeenyu, baay'ee jedhachuu hin dandeenyu. Gargaarsa hin qabnu, ilaalcha hin qabnu. Haasaan keenya fudhatama hin qabu gaafa iyyatannu. Isin waggaa meeqa turtan? Biyyi keessan wallaahi nu gara waggaa 30 turreera. Sudaan keessoo walumaa gala waggaa meeqa turtan isin? Waggaa 30 ta'a. Wallaahi akkuma kanatti jiraanna. Wallaahi baay'ee rakkina guddaan nurra ga'e. Qoricha hin binnaa, nyaata hin binnaa, lafa qotannullee hin qabnu.
akka kanatti carraa biyya alaallee hin qabnu. Isin keessumaa baatanii Oromoon carraa biyya alaa hin qabu nuun jedhanii. Biyyi keessan diimokiraasii Oromootu isin bulcha nuun jedhanii. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Lammiileen Paalestaan 9 aleellaa waraanni Israa'el West Bank Jiniin magaalaa jedhamtutti fudhateen ajjeefaman. Maanguddoon tokko namoota magaalaa Jiniinitti ajjeefaman keessatti kan argaman yoo ta'u, waraanni Israa'el hidhattoota aleellaa Israa'el irratti karoorsaa turan adamsuudhaaf naannicha seenuu beeksisan. Jarman daawwannaa Laavrov Afrikaatti taasisuu qeerransa daawwachuu dhaqe miti jechuun dheekkamsa kaase. Biiroon dhimma alaa Jarman daawwannaa ministeera dhimma alaa Raashiyaa Sergey Laavrov Afrikaatti taasisuu ilaalchisee qeerransa daawwachuu hin deemne jechuun imoojii qeerransaa fayyadamuudhaan tiwiitar irratti barreessinaan dheekkamsa kaase. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Laavrov ji'a keessatti si'a lammaffaadhaaf Afrikaatti marmaaraniiru. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa feesbuukii fayyadamuutti deebi'uudhaaf jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa jeequmsa masaraa mootummaatti filannoo Ameerikaa bara 2020tti dhalateen booda yeroo murtoofneef feesbuukii irraa dhorkamanii turan. Doonaald Tiraamp dhorkaa meetaan waggaa 2 irra kaa'e xumuruun feesbuukii fi inistaagiraamiitti akka deebi'an eeyyama argachuudhaaf jiru. Dhaabbanni miidiyaa hawaasaa guddichi meetaan torbanoota dhufan keessatti dhorkaan isaanii ni xumurama jedheera. Qulqulluun Sinodoosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dureewwan amantii dhiyoo muudama kennanii fi fudhatan dhorkuun akka adda bahan murteessee jira. Walga'ii atattamaan qaamni olaanaa mana amantichaa guyyaa kamisaa har'aa taa'een murtee kanarra ga'uu kan beeksise. Qulqulluun Sinodoosii dureewwan amantii kunneen sirna amantii qanoonaa fi sirna bulchiinsaa mana kiristaanichaa cabsuu himeera. Abbaa Saawiroos, Abbaa Yoosxaatiyos, Abbaa Saariyoos, Abbaa Yoosxaaxiyoos, Abbaa Zeenaa Maarqoos qanoonaa mana amantaa kiristaanaa cabsuun aangoo isaaniif hin kennamneen Phaaphaasota 26 muunneerra. Siinodoosii hundeessineerra jechuun miidiyaa hawaasaa fi miidiyaa biroodkaastiin ibsuu isaanii waan mirkanaa'eef daaqonummaa irraa kaasee hanga lubummaa isaanii irraa murqamuu ibsina. Gochaa isaanii kanas ni balaaleffanna. Haa ta'u malee aangoo lubummaa isaanii maqaa kabaja isaanii murtee walgahii guutuu qulqulluu Sinodoosiin irraa waan mulqameef har'a amajjii 18 bara 2015 irraa jalqabuun maqaa isaanii duraanii biyya lafaan akka waamaman tajaajila hafuuraa mana amantaa keenya irraa osoo lubbuun jiranuus tahe du'anii akka hin arganne qulqulluu Sinodoosiin murteessee mana amantichaa irraa adda baaseera. Haa ta'u malee namootni olitti maqaan isaanii ibsame. Gaabbanii yoo dhiifama gaafatan balballi mana amantaa kiristaanaa yeroo hunda banaa ta'uu fi akkaataa qanoonaa mana amantichaan kan isaan simannu ta'uu qulqulluu Sinodoosichi beeksisa. የምንቀበላቸው መሆኑን ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳውቃል። Sinodoosiin haaraan hundeeffamuun kan ibsame amajjii 22 yoo ta'u, Abuna Saawuroosii fi Phaaphaasiiwwan muudaman biroon ibsacha kan baasan magaalaa Walisoorraa ture. Ofii Abbaa Saawuroos eenyu? Zalaalam Taaddasaa ragaalee arganne qopheesseera. Walitti qaba Siinodoosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammoota haaraa ijaaramee kan ta'an Abbaa Saariyoos, abbaa isaanii Luba Mogos Lichee Gadaa fi haadha isaanii Aadde Tanaanyee Gammachuu Dabalaa irraa bara 1957tti godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa bakka Adaadii Sodaa Biilee jedhamtutti dhalatan. Maqaan isaanii duraa Abbaa Akaale Waldi jedhama. Abbaa Saariyoos barnoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo adda addaa Kawaalaa yookaan gadaamiiwwan adda addaa seenuun baratan. Akka BBC'n seenaa isaanii namoota itti dhiyaatanii beekan irraa argate agarsiisutti Abbaa Saariyoos barsiisaa Mazgabuu Geetaanee irraa qubee hanga faarfannaa Daawititti akkasumas barumsa diyaaqonummaa qe'ee dhaloota isaanii Adaadii Qulqulluu Balaa Walditti baratan. Abbaa Saariyoos dubbiiwwan yeroo adda addaa godhan keessatti Kawaalaa beekamaa Dabre Tsimmoonaa jedhamutti barnoota amantaa hedduu barachuu ni dubbatu. Ragaaleen akka agarsiisanitti barnoota lubummaaf isaan gahoomsu kan baratan barsoota kan akka Margeetaa Mangistuurraayi. Achuma Kawaalaa Dabre Tsimoonaatti barumsa yeedaloo barsiisaa Zawudee irraa baratan jedhama. Qinii ammoo barsiisaa Abbaa Walde Maariyaamii fi barsiisaa Naqqaa Xibabirraa baratan.
Abbaa Saariyoos barnoota ammayyaa sadarkaa lammaffaa Finfinneetti xumuran. Abbaa Saariyoos barreessaa olaanaa Sinodosii yeroo ta'anitti Sinodosii Waldaa Ortodoksii Tewaahidoo Itiyoophiyaan hangafa Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa ta'uun tajaajilaa turan. Sana dura Kawaalaa Geetsamaanii magaala Sabbataatti waggoota 2 oliif tajaajilaniiru. Phaaphaasii Jimmaa ta'uunis waggaa 1 fi ji'a 6 hojjetaniiru. Filannoo qomoosotaa adoolessa 9 bara 1997 taasifameen Phaaphaasii Negellee Booranaa ta'anii filamuun tajaajilaas turan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2009 irraa eegalees barreessaa olaanaa qulqulluu Sinodosii ta'uun hojjechuu irratti argamu. Abbaa Saariyoos mana Kiristaana Ortodoksii Tewaahidoo keessatti nama amantaa aangoo olaanaati jedhaman keessaa tokkorra jiru. Ammoo dhalootni afaan isaaniitiin tajaajila amantaa argachaa waan hin jirreef amantaa kanarraa bahaa jiru jechuun amanu. Kutaa lallaba isaanii keessatti dubbii yeroo tokko dubbatanii tureen ejjennoo dhimma afaaniin tajaajilamuu irratti qabaniin maqaan zaranyaa jedhu itti bahuu dubbatanii 3-4 haa bahu waa'ee kanaatiin homaa wantan sodaadhu hin qabu jedhanii ture. Hin sodaatina of tahaa namni of hin taane ofis ollaafis firaafis biyyaafis hin ta'u. Ijoolleen Oromoo akka barattu qofaa osoo hin tahin amantaan kun akka babal'atu akka itti fufu barbaanna jedhanii rakkoon jiraachuu dubbatan. Rakkoo kana furuufis baroota darban tattaaffiiwwan kitaabota amantaa afaan Oromootti hiikuu irraa kaasee hanga kutaa lallaba isaanii keessatti tajaajila afaan Oromoo akka kennamu murteessuu gahaniiru. Abbaa Saariyoos Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa ta'anii wayitaa jiranitti tajaajilli afaan Oromoo akka kennamu yeroo jalqabaaf chaappaa isaaniitiin waldaa duukaa buutotaaf beekamtii kennaniiru. Kitaabni Galatoo afaan Oromoo akka qophaa'uu fi hojiin isaas akka galma gahu miseensa koree ta'uudhaan gumaacha olaanaa bahaniirus jedhamu. Abbaa Saariyoos yeroo adda addaatti himannaawwan akka lubbuun namaa harka isaaniitti darbeera ilma qabu sanyummaa leellisuu kan jedhan irratti ka'aa jiru. Abbaan kun garuu himannaawwan irratti ka'an ragaa maleedhaa dhugaarraa kan fagaatee maqa balleessiidha jechuun deebisu. Himannaawwan kun keessumaa Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa erga ta'anii itti jabaatus erga barreessaa olaanaa Sinodosii booda jijjiiramni fidan qeelloos Itoophiyaa isaan jechisiiseera jedhu warri isaan beekan. Kanatti aansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Zalaalam odeeffannoo ispoortii maal fa'aatu jira? Tole galatoomii hirphaa odeeffannoo ispoortii har'aa taphataa Niwukaastil bara kana cimina guddaa argisiise irraati haa eegallu. Yoolintan jedhama taphataa lammii Biraazil yoo ta'u tibbana himatamee ture dhugaatii alkoolii dhuguun konkolaataa konkolaachisuudhaan innis adabbii paawundii 29,000 irratti murtaa'ee jira. Taphataan kun bara kana Niwukaastil hirmaannaa shaampiyoonsii liigii akka argataniif gahumsa olaanaa kanneen argisiisan keessaati isa tokko. Jijjiirraan taphattoota ji'a majjii xumuramuuf guyyoota muraasatu hafee jira. Fiifaan baasii kilaboonni addunyaa kanaa jijjiirraa taphattootaatiif baasan gabaasa jalqabaasaa baasee jira kan bara 2022 qofa. Isa keessa kilaboonni Ingilizii baasii guddaa akka baasan ibsee jira. Kilaboonni Ingilizii waliigalaan gara doolaara biiliyoona 2.2 baasii gochuun taphattoota mallatteessanii jiru. Kun ammoo kilaboota biyyoota kaanii hundumaarraatiin ol akka ta'e gabaasni kun ni argisiisa. Isaan keessaa Manchester United baasii guddaa baasee jira. Chelsea akkasuma jechuudha. West Ham, Wolves fi Leeds immoo yeroo jalqabaatiif jijjiirraa taphattootaatiin Real Madrid caalaa kilaboota baasii baasan jedhamanii jiru. Odeeffannoo biraatiin kaleessa Manchester United 3-0 Nottingham Forestin injifachuun isaanii beekama. Taphni marsaa lammaffaa torban dhufu keessa kan gaggeeffamu ni ta'a jechuudha. Garuu Manchester United gara marsaa taanutti kan darbu fakkaata. Taphataan sarara fuulduraa haaraa Manchester United Weghorst galchii jalqabaasaa Manchester Unitediif lakkoofsee jira. Manchester United taphataa sarara fuula duraa lakkoofsa 9 ta'e sirrii hin qabu. Antooni Maarshaal yeroo baay'ee miidhama. Kanaaf Marcus Rashford ture bakka sana kan taphatu. Weghorst kananii cufa jedhameeti kan ergisaan dhufee taphataan kun. Dabalataan taphni FA Cup boru Arsenal fi Manchester City gidduutti gaggeeffamus haalaan kan eegamu ta'a. Arsenal torban darbee Manchester Unitedin 3-2 injifachuun isaanii ni yaadatama. Gahumsa kana irra deebiin kan argisiisan yoo ta'e Manchester